Shama akkam jirtu hordoftoota keenya kuni Oro Ispoortiidha. Odesaalee Ispoortii maddeen garaa garaa irraa isiniif qindeessine Bitootessa 23 2025 qabannee dhiyaannee jirran faana tura. Arsenal yaalii fi bu'aa bahii hedduu booda taphataa sarara fuulduraa Sporting lammii Sweden Victorio Koresh kan ofii godhatee jira. Manchester Unitediinis barbaadamaa kan ture taphataan ganna 27 kuni. Gatii taphatichaaf Arsenal dhiyeesse caalaa kennuudhaan taphaticha gama Old Trafford'itti fiduudhaaf yaalanii kan turan Manchester United sababa taphatichi Arsenal malee jechuutiin yaaliin isaanii osoo hin milkaa'in hafee jira. Arsenal taphataa cimaa sarara fuulduraa kanaaf waliigaltee waggaa 5 hanga bara 2030 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti turuu dhiyeessanii fi kan jiran yoo ta'uu fi walumaa galatti caalbaasii dabalatee yuuroo miliyoona 73.5 kan itti baasan ta'a. Taphattootaa fi deeggartoota Arsenal mirkanii taphaticha gama Emirates dhufuu booda yeroo gammachuu ibsatan mul'atanii jiru. Liverpool taphataa sarara fuulduraa lammii Faransaay Eintracht Frankfurtiif kan taphatu Hugo Ekitike mallatteessifachuun isaa mirkanaa'ee jira. Yaalii Liverpool taphataa sarara fuulduraa Newcastle lammii Sweden Alexander Isaac bitachuudhaaf gochaa ture sababa gareen Newcastle diduutiin osoo hin milkaa'in erga hafee booda fuula isaa gama Jarmanitti garagalchuun gama Ekitike kan deeme Liverpool dhumarratti milkaa'ee jira. Kanaanis caalbaasii dabalatee Liverpool taphataa ganna 23 kanaaf Euro miliyoona 95 kan baasu yoo ta'uu fi waliigaltee waggaa 6 taphatichaafis kennee jira. Taphataa sarara gidduu fuulduraa fi sarara Leipzig kan ta'e Xavi Simons mallatteessifachuudhaaf wal dorgomaa kan turan Arsenal fi Chelsea sababa taphatichi Chelsea filachuutiin Arsenal caalbaasicha keessaa ba'ee jira. Taphataan ganna 22 lammii Neezerlaandii kun erga Chelsea jedhe booda mariin gatii taphatichaa fi waliigaltee garee lamaan gidduutti eegalamee jira. Manchester United taphattoota isaa karoora fuulduraa gareen qabatee jiruun ala kan godhaman akka garee biroo barbaadatan itti himamee jiraachuun Sky Sport gabaasee jira. Taphattoonni kunniin baroota darban keessatti hamma eegaman garichaaf bu'aa hin buufne jedhamanii komatamaa kan turan yoo ta'u isaanis Jadon Sancho, Alejandro Garnacho, Anthony Da Santos, Tyler Malaysia, Marcus Rashford fi Ramsey Højlund yoo ta'an Marcus Rashford carraa liqii fi filannoo bittaatiin gama Barcelona qajeeluun isaa ni yaadatama. Taphattoonni kunniin garee Manchester United waliin carraa itti fufanii taphachuu akka hin qabne gabaafamee jira. Gabaasa biraatiin Manchester United gool eegaa Aston Villa lammii Argentina ganna 32 Emiliano Martinez liqeeffachuudhaaf gaafiin Aston Villaadhaaf dhiyeesse fudhatama dhabee jira. Gool eegaan ga'umsa cimaa qabu kuni gaafii Manchester United dhiyeesse tole kan jedhe yoo ta'us hayyama garee isaatiin alatti garuu fedhii isaa gama Old Trafford deemee taphachuu guutachuu hin danda'u. Amma ammaattis Aston Villaan lakki jedheetuma akka jiru ibsamee jira. Hordoftoota keenya Odesaalee Ispoortii maddeen garaa garaa irraa isiniif qindeessine har'aaf kanuma yeroo gaarii.